Ragaa qulqulluu amanamaa fi wayitaawaa tajaajila seeraa bulchiinsaa fi istaatiksiif oolchuun guddina dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummanni irraa fayyadamuu danda'u mirkaneessuuf galmeessi ragaalee siivilii shoora olaanaa qaba. Ejensiin galmeessa siivilii Oromiyaa bara 2015 irraa eegalee taateewwan miiliyoona 10 ol ta'u karaa maanuwaalii galmeessaa turuun daayirektarri olaanaa ejensii galmeessa siivilii Oromiyaa obbo Tasammaa Baqqalaa himaniiru. Ejensii galmeessa siivilii Oromiyaa labsii dambii 169 irra dhaabbatee hojii 2009 bara 2009 kan jalqabe waggaa 10 kana keessatti akka waliigalaatti taateewwan 5 hojii hojjetamaa tureen ragaa amma of harkaa qabnuutiin gara taateewwan gara miiliyoona 10 kan ta'u galmeessuudhaan hawaasni keenya akka fayyadamaa ta'u taasisee jira. Ejensichi sirna galmeessa ragaa maanuwaalii ture mosaajii misoomsuun taatee ragaalee galmeessuu dijitaalessuun hojjechaa turuu obbo Tasammaan dubbataniiru. Kanaan wal qabatee egaa waggoota kana keessatti maanuwaaliidha caalli isaa kan hojjetamaa ture. Isa kana teekinooloojiitti ceessuudhaan sanadaawwan miiliyoona 10 kana iskaan gochuudhaan gara soft kooppiitti akka jijjiiramu ta'ee jira. Bara 2015 irraa jalqabuudhaan immoo maanuwaalii hojii hojjetamaa jiru kana siistama soofteerii mataasaa kan akkuma biyyaatti yeroo jalqabaatiif galmee siviiliitiin galmaa'u hojjechiisuudhaan hojiirra oolchuudhaan hawaasni keenya fayyadamaa ta'uu danda'ee jira. Teekinooloojii ce'uu xiyyeeffannaa guddaadhaan mootummaan naannoos baajata mataasaa naannoorraa piroojeektii qabuudhaan irratti hojjechaa jirra. Dhiyeessii meeshaalee galmeessa kanaaf oolu taabileetii kompiitara raabsuun tajaajila galmeessa ragaalee siivilii gandoota baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa 1152 keessatti sirna dijitaalaa babal'isuun kan danda'ame ta'us obbo Tasammaan ibsaniiru. Hangammaatti ambaraa kana yoo daballu gara gandoota 1152 uwwisuu dandeenyeerra. Ejensichi gandoota magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa 110 ta'an bira ga'uuf ogeeyyiif leenjii hubannoo cimsuu magaalaa Baatuutti kennaa jira. Ogeeyyiin leenjicha irratti argamanis sirna dijitaalaa ragaa galmeessuuf hojiirra oole kun kenna tajaajilaa isaanii kan saffisiisu ta'uu himaniiru. Maanuwaaliin kun baasii garaagaraa nu saaxilaa ture. Tokko galmee naannoo irraa fuuna. Galmee naannoo irraa fuuneeti hamma godinaa geessinaa godina hamma aanaa hamma gandaa buusnaa jechuudha. Akkasuma gabaasaatti illee gandarraa kaasnee hamma naannootti deebisnaa kun baasii olaanaadhaaf nu saaxilaa ture jechuudha. Abbaa dhimmaa tokko keessummeessuudhaaf daqiiqaa 30 hamma 40tti nutti fudhachaa ture. Abbaa dhimmaa yeroo gabaabaa keessatti gaggeessuu dandeenya. Tokko kenna tajaajila saffisuutu jira. Inni lammaffaa immoo baasiiwwan galmee maxxansaa fi galmee geejjibsiisuudhaaf ba'aa ture sun hunda guutumaan guututti nurraa hambisee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Sadarkaa dijitaalaatti deebi'uun isaa kun ani baay'isee waan gaariidha. Jajjabaachuu qaballee kan jedhu kana yeroo ammaa kanatti yeroo leenjii yeroo lammaffaa fudhadhaan jira akka anatittis deebi'ee. Kanaaf karaa kanatti deebi'uudhaan maali inni kan jedhu kuni tokko qulqullina isaati irratti waan gaariin hin dhufa jedhee yaada. Gama biraatiin immoo hojii xaarii fi humna namaa baay'ee gaafatu. Hubannoo nuti har'a fudhachuu yammarree leenjii har'a jalqabne irratti gaaf laallu teekinooloojii kanaan hanqina kana dura turerraa baay'ee fooyya'eedha yaada. Maaliif kana dura kan nama tokko hojjechuudhaaf daqiiqaa 30 aga sa'aatii tokko fudhachuu danda'a waan ta'eef amma immoo qusannaa yeroo qulqullinaan galmeessuu irratti illee karaa qulqullina ta'een galmeessuu irratti hubannoo kanas fudhannee gaaf galle milkaa'ina isaatiif baay'ee nutis fayyadamnee hawaasas fayyadnee yaada. Taabileetiin tajaajila kanaaf oolus raabsameera.